Eessaa dhuftee akkamii galte? Maal jechuudha? Dhimma addaa wayiif just hariinsi barbaaddi jennaan an dhufe Eenyu siin jedhu? ijoollee tooraan alaanatti hime. Hin dogoggorani? Dhiisu? Sammuun kan kee fayyaan qabuunsa hoggus ilaala nama fayyaa qabu fakkaataa bara. Dhiisee sokkure? Si wayyaa? Maal jechuudha? Lakki nan barbaadne Bara kana adda. akkamii seenteen jedhaan bar nama haasoyisuu fi asxaa jira barreessaa kitaaba kanaatiin barbaade Barreessaan kitaabichaa si fuuldura jira. waliin fakkaatan. Daa'imummaa kootti amanan guddadhe. Ahaa suuraa gaafa daa'ima kaate kanaas irra goote. Eekaa dulloomaa ta'e yoon deemaa jaarsa kana maal gochuu dhaggeeffanna jedhanii na bira darbuu danda'u. Tooftaa akkasii. Akkasii baratte. Yaa. Qo'i isin ijoollee siyaanaa baranne nu malee ogeessiin jiru warri jettan kun dhuguma seera isaa beektu akkamii barreessinaa akkamitti kitaaba baasnaa akkamitti immoo waa hojjanna jettanii beektu callisaniituma wanni kitaabatti isin beeksisu maali? Xiqqoo jiramtee miirri dargaggummaa jira. Kanaafuu Wanti nu cina jirtu hundi isheeyyuu sirrii nutti fakkaatti. Lammaffaa immoo yoo barreessaa jedhamanii waamuu namatti tola. Kanaafuu amma dhiifama daawwattoonni keenya daawwachaa jiranii. Hayyee. Kaatee baatamoo Maal hin balleesse garuu? Ani iddoo kana taa'ee sitti haasa'uuf ga'aa miti. Hin geenye jenna. Naannaan ba'a. Ba'u? maal jechuudha? Arii ba'u? Borin gaabbituu ba'u? Hin bahin bakka. Hayyee. Thank you. Galatoomii. Hayyee kabajamtoonni daawwattoonni keenya isaa jarri manarra maal godhu jiran jaaniiti rifachuu malanii. Aishama harka funee kabajamtoota daawwattoota maayashaa bakka jirtan maratti nageenya kiyyaa kan jaalalaa isin biraan haagawan isiniin ja'a akkuma beekamutti odeessa maayaatiin sagantaa keenya eegalee jirra. Improvise goone improvise jechuun tasa'unnee waan ta'e mee haa gallu ogeessa tiyaatiraati akkasumas kan fiilmii kitaaba qooxii jedhu nuuf gumaachee jira haftee baqqalaan hedduun keessan monoloogiiwwan fi walalowwan babbareedoo miidhagina qaban hoggaan ifiin jiru miiraa fi dhandhama qaban dhaleessuudhaan kan beeytanii as istiidiyoo maayaatti affeereetiin mee hoottuu waan tokko tokko irra haasofna kitaabni kan kee kunis waan haaraa je'eetiin as na bira jira galatoon. Atillee galatoominaa waamuu keef. Ani aktingii babbareedaa akka dandeessu nin beeka. Ulfaadhu. Haalli isaa garuu namatti mijatu mire As keessa wacuudhaaf warri socho'u. barattoonni yuunivarsiitonni tiyaatira jaan daangeeffamoodhaan hojjaan yeroo baay'ee dhugaadhaasa. Dhugaadha. Daangeeffamoodhaan hojjaan dhugaadha. Yaa amma tun bakka kanatti kee performing godha jedheeti stage value stage movement kan jennu kan saayinsii isaan nu faallessu sana asii cabsaa achi barsiisuun yakka. Kanaafiyyuu hin dandeenyu jechuudha. Galatoomii isaanii fi teenyee irra haasofnee maaliif dhuftee akkamiin dhuftee kanallee itti fufna. Qooxii ja'a kitaabni kee. Yaa. Maaf filattee mata duree kana? Mata dureen kun qooxiin bakka waan tokko asii ol fannisanii irra keewwatanidha. Kanaafiyyuu abadus haa tolus alaafus haa jabaatus kusaa barxabee kana ol fannisee keewwachuun barbaada. Seenaa aartii Oromoo keessatti ogbarruu aartii Oromoo keessatti moggaasa sanaan wal qabsiisee ol fannifadheen keewwachuu barbaada kitaaba jalqabaa waan taateef. Kanaafan qooxii jechuu yaade. Galatoomii dhuguma kuusaa barxabee qof dubbii hangam beekutti keessattuu ogbarruu Oromoo keessatti isa jalqabaati. Galatoomiin siin jaa duraan dursoo onnata kan kee kanaaf waan nuuf gumaachiteef namni hedduun barachuu danda'a beekuu danda'a qaawaa jiru sanis adda baafatee beekuu mala. Kan murteessee waa namaaf dhalootaaf ol kaayyachuun garuu onnataa fi kutannoo barbaada. Kanaaf galatoomii hoggaan akkana siin jiru immoo ifii dandeessis kitaaba kanaa miti qooxirran kaa'iin deemtee. Ofii kan qooxii irra kaa'u. Nuti barsiisonni keenya hoggaan nuyi barsiisan maal jaan beekta? Nama kana daftanii dinqisiifatinaa jaan. Dhugaadhaan garuu yeroo tokko tokko daftanii
wanta akka waan lama dalagee jettanii yoon ifi dinqisiifatan dhaqee hallayyaa seen ana malee namni hin jiru jaa. Yaa namoota tokkoof hamileenii just feeling akkamiin qabaa namni hamileen alaateera taanaan hojii an tokkotti agarsiise sanatti appreciate godheera taanaan hojii manaa naaf laatinaaf. Just waan gaarii eegaltee kan biraan sirraa eeganaan jechaa jira jedheen feel godha. Malee hin dandeessaa xumurteettaatti hin fudhu akka itti understand godhee hin beeku. Kanaaf iyyuu jabaadhuu jetti gaafata appreciate na gootu okay isatti aanu maalin fidee dhufuu qaba. Jabaadhuun an si biraa argadhe suni jireenya koo keessatti itti fufuu qaba. Understanding akkasiin qaba malee of fannisanii taa'uudhaaf ittiin fayyadamu. Ayyee galatoome. Qooxiin kaa kuusaa barxabee qof dubbiiti isa baay'inaan haala baratameen monoloogii jedhamu jechuudha. Namoonni baay'een monoloogii fi soliloogii kana warrummaan barannee jaanu adda baasan. Adda baastee nu keessee moo akkamii wanni kitaaba kana keessa jiru kana? Yaaleera. Already an bakka kanatti scriptii isaan qopheesse. Scriptii isaa yeroo qopheessutti garuu namni wanta intro irratti beekuu qabu. Wanta namni carraa saayinsii isaa utuu hin argatiin dandeettii kennaa uumamaa qabu sanatti fayyadamee yoo monoloogii kana nan hojjedha jedhe gaafa dubbisuuf jiru wantoota beezii ta'an monoloogii kana keessatti galtee ta'aniif akka tiipiitiin keessa kaa'e malee diiteelii irratti hin barreessine. Saayinsii diiteelii hin qabu garuu beezii isaa immoo wantoota waltajjiitiin wal qabatanii monoloogiin maal akka ta'e sololookiin maal akka ta'e isaan kana lamaan xixiqqeessee maxuquudhaaf yaaleera. Kanaaf iyyuu gadi fageenyaan ibsu yoo baate iyyuu waan ka'umsaaf ta'u wanta beezii namni tokko aktarri yookiin aktarasiin tokko baruu qaban kaa'eeraaf jedhee yaada. Galatoomii namni hundinuu guutuudha jechuun hin danda'amu. Ka'umsaaf garuu waa gumaachuun immoo cimina guddaati na biratti ilaalcha akkasiitiin qaba. Jalqaba irratti hoggaan kitaaba kana laalu kitaabilee kan warra kaanirraa tarii namni ananna beeku isiin tiyaatirii kanaan jaalala waan qabdu naan jechuu mala. San qofaa miti. Haalli qolli kitaaba kanaa ittiin diizaayin ta'e ittiin dalagame ati ni beekta gama daawwattoonni keenya spotlightii qaba. Spotlightiin san ibsitu tiyaatiriin hoggaan ifi hojjetamu ibsaan gosa ibsaa spotlight jedhamu kuni nama irratti xiyyeeffannoo godhamu san hordofee deemaa yookiin bakka dubbiin ijoo jirtu san kaaraaktarii yookaan fakkaattii san irratti ibsan. San qabaa barcumaa qabaa duubarraan immoo sitaaraa yookiin immoo backgroundii. Golgaa waltajjii tiyaatiraa. Sitaaraas ni jaama, golgaas ni jaama, waltajjii tiyaatiraati qaba. Hariiroo qabaa qabiyyee as keessa jiru kana wajjin hoggaanii fi mijoo ispeesifikaalii keessattuu ibsaa kana wal qabatee jechuudha. Gosoota laayitii keessaa ispoortiin qeenxeedha. Qeenxeedha. Teessumni asirratti fayyadamnes qeenxeedha. Kuni isteejii ta'uusaaf golgaan kuni even kalariin isaallee yeroo baay'ee kan golgaa tiyaatiraa irratti fayyadamnudha. Kanaaf diiteelii matti yaadin kana hojjedha. Kuni qeenxeedha teessumittiin. Kanaaf namni teessumittii kana ilaalee qofaa isaa dhufee akka inni perform gochuu qabu. Kii sana laataafi jecha. Laayitiin kun illee asiin hin qabu dabalata bara. Kii laayit kan jennu kan isteejii guutuu irratti ibsinu hin qabu. Ispoortiidha. Kanaaf diiteelii kana irratti xiyyeeffadheen qopheesse waan ta'eef moonoo sana ibsuuf. Ibsuudhaaf jechuudha. Galatoome. Eenyu dalage? Raagaa Guddinaa jedhama hiriyaa kooti. Isatu naaf dalagee diizaayinii isaatti maddee bira taa'ee waliin hojjenne. Ani yaada isaan natti tolee beekta. Wal fudhata. Hedduu takka walitti dhufeenya qaba. Kanaafuu hedduu jaalladheetiin jira. Waan more of professional yookaan immoo waan nama barate. Barateen tun gaa xiqqashoo nama rakkistilleedha. Nama xiqqashoo dhandhama ogummaa san qaburraa akka gumaachame sirriitti waan mul'isuu qaba. Akkuman duratti irra haasa'uudhaaf yaale goosaan barxabeedha. Hin qabnu. So waan nu gumaachiteef galatoomi jecha. Maaltu ka'umsa siftee isiniin jiru.
Jiraachuu dhabamuunsaa dhabuun mataansaa ka'umsa ta'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo hedduu waltajjiiwwan garaagaraa irrattis haa ta'u karaa miidiyaalee hawaasaa kana monoloogii kana gaafa si dhaleessu kanaan si arga. Waa'ee ogummaa keetiin natti himi. Egaa akkaataan ittiin bartee aan nama baratee miti naan jette. Garuu ogeessa tiyaatiraa fi fiilmiidhaan jee. Ogeessa jechuun immoo nama baratee rogeessa sanaan ogummaa san qaba jechuudha. Nama Piroofaayiliin kan keessaa akkasuma jira. Egaa baradheera gaafa jettu. Laasama biraa keessa jira hin jee. Baradheera gaafa jettu akka guutuutti of yaaddu. Addunyaa artii keessatti immoo perfekshinii waan jedhamutu hin jiru. Yaaliidha yeroo hundumaa. Anamma kitaaba kana nan barreesse osoo hin taane nan yaale. Yaalii koo kanarratti hundaa'e garuu namni biraa barreessuu danda'a. Malee barnootaan fiilmii tiyaatira baradheera digirii koo jalqabaa tiyaatiraan hin xumure Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa ittaanii fiilmii meekingiis immoo fudhadheen jira. Sanaan ala muuxannoowwan waltajjii amma naga'u ammaaf ga'aa sanarratti qaba. Garuu artii keessa gaafa taatu wanta bartee xumurtu miti. Har'as boris hin baratta. Maaf artiin yeroo baay'ee amala dhala namaa duukaa wal qabata. Amalli dhala namaa immoo kan nama lama sadii barte jechuun dhala namaa barte jechuu miti. Amaloota sana baraa itti fufaa har'as boris barata amalaati. Yeroo hundumaayyuu jechaadha. Kanaafi baradheen miti barachaan jira. Hin xumurree jechuufidha malee saayinsii isaa beezikaalii hin qabu jechuu miti. Saayinsii isaa qabaa ammas immoo barataadha. Sanarra darbee san baradhe immoo barsiisaadha. Amma naa galtee immoo barsiisaadha. Ogeessi tiyaatira nama akkamii ta'uu qaba jettee yaaddanne? Amaloota adda ta'anii si biratti arga waan ta'eef daawwattoonni keenya inni irra haasawa. Ani kan inni istiidoon alatti amala isaa beeku waan hin qabuu fi haala baratameen irraa xiqqashu amala addaa wayii qaba. Eessaa bidde kana? Anum beeku. Gaad giivanii koo ta'uu danda'a. Tariitii immoo addunyaa artii kana keessa gaafa bultu tariitii wantoota akka salphistee ilaaltuuf si gargaara taa'ee yaada. Wayii salphisuu irratti xiyyeeffattan ture. Akkamiin salphistee yookiin immoo bifa namootaaf ifaa ta'een waan tokko dhiyeessitaadha artii keessatti inni guddaan. Wanti guddaa wayii tokko jira. Wanti guddaan kun garuu salphatee utuu nama hin quuqin namoota immoo amansiisuu bifa danda'uun akkamiin namoota qaqqabsiistee. Kanaafiyyuu wayii laayifii sana reersu gochuu irraatii dhufee ta'a. Otuu ogummaa artii kanatti hin madaqee hin dhandhamatiin waa dubbistee waa laaltee hin hubatiin duras hojiiwwan wal fakkaatan kana walaloo dhaleessuu fa'aa monoloogii otuun beekee nama monoloogiif uumame akka taatiin hubadhe booddee irratti nama monoloogiif uumame kan jennuun keessa namoota san keessaa nama tokkooti. Thank you. Eega dhuftee dhandhamattee ogummaa sana beektee booda fi saniin dura garaagarummaa jidduu jiru ammatti hubattee ibsuu dandeessaa? By the way, akka durii mana amantaatti walaloonan dhiyeessan ture. Namni baay'ee marka walitti naa rukuta, baay'ee ma dinqisiifate. Sanaa booddee saayinsii isaa fudhadheenanii litireecharii jalatti hin fudhanna turre maalummaa walaloo taayippoota isaanii akkamiin akka barreeffaman maal akka ta'u. Sanaa booddee walaloonani dur mana amantaatti dubbisaa ture gaafan ilaalu unanni jechoota isaa shanaffaa fa'aarratti akka carraa wal argu. Garuu yeroo sanatti namoota amansiisaa ture baay'ee appreciate godha ture namni. Wanta jireenya koo irratti irraa baradhe garuu sa'aatii sanatti yeroon hojjedhe sanatti sirrii akkan ture. Ammas immoo wantoota amma hojjechaa jiru irratti anaaf sirrii madha yoomiyyuu. Namoonni ogummaa yookiin levelii irra jiraniin qeequu danda'u. Garuu anaaf sirriidha. Kitaabni kun amma gaafa qopheessu anaaf sirriidha. Yeroo ammaan kana. Amma irratti viyuun irra qabu irra jiru irratti sadarkaa ani irra jiru duuka anaaf sirriidha. Waggaa har'aa garuu kitaaba kana nan qeeqan duuba deebi'e. Anumtiyyuu maal ta'e nakkeetti barreesse kan jedhu shuuriidha. Maaf guddachaan deema yookiin immoo addunyicha keessatti beekumsoota adda addaa dabalachaan deema jedhee waan amanuuf. Kanaafiyyuu dur monoloogii gaafan ispeeshaalii garuu monoloogii jennee amma sanatti sin jiru ture. Ammooraa galeenanii maalumaa monoloogii iyyuu erganii fandamentaal of aktingii jalatti qorameen bara.
bu'uurawwan taatummaa erga baranneeti faayinaalii monoloogiitiin qoramna ture. Sana booda akka carraa performaansii gaashaan agarsiisee ture. Qabxii gaashaan argadhee ture fandaamentaal of aktiingii jalatti barsiisaan koo baay'ee jaallate yeroo sana. Ergasii kaasee okey monoloogiin akkasidhaa jedheenanii hojjechuu carraawwan waltajjii adda addaa irratti hirmaachaa dhufee sanumaan qopheessuutti ijoollee shaakalsiisuutti ofiitii immoo waltajjiiwwan gurguddaa irratti hojjechuutti dhufee utuma sanaan jirru chaalenjii guddaatu jira ture gama barxabee qof dubbiitiin sababiin isaas lafaa hin qabnu ture kan barreeffame amma naa danda'ametti ofii makoon barreessan ture ofii koo barreessee ka'inanii ofii koo direct of godheenanii deebiin perform godhu. Jabinni isaas laafinni isaas just hojiin nama tokkoon hojjetamu yaadamam akka inni qaawwaa qabaatu. Kanaaf chaalenjii sana keessa ba'ee tariitii ijoolleen perform gochuu danda'an garuu barreessuu hin dandeenye yookiin immoo ijoolleen barreessuu danda'an garuu perform gochuu hin dandeenye yookiin immoo taphachuu hin dandeenye. Taphachuu hin dandeenye. Kaan immoo barreessuuf fedha qaba garuu akkaataatti barreessu kan wallaal. Warreen sanaaf amma waa lamadha advaanteejiin kitaaba kana. Warra barreessuu danda'anii saampilii dhabanii fi kana bu'uureffatanii akka isaan barreessan taasisa. Warratu barreessuu hin dandeenye garuu taphachuu barbaadaniif immoo kanarraa fuudhanii akka isaan dandeettii isaanii guddifatan isaan gargaara. Barreeffamoonni barxabeedhaaf ta'an hedduutu jira miti. Isaan keessa kan filatte irra naa kaa'iin siin jaal. Sindida. Maaliif na didda? Maafin irra hin kaa'u kitaabni kun akkuma siin jedhe haa xiqqaattus haa guddattus kitaaba saayinsii isaa eeggatedha. Saayinsiin monoloogii immoo wantoota galtee ta'aniif qaba. Kanneen nuti uffannaa jennu, dibata jennu, sagalee jennu, galteewwan monoloogii kana guutuu taasisantu keessatti hirmaachuu qaba monoloogii taasisuuf. Namoonni baay'een waltajjii irratti ba'anii gaafa nuti taphannu walaloo waan dhiyeessine isaanitti fakkaata. No, walaloo duukaa tokko miti. Walaloon dhimma filannoo jechootaa dhimma yeedalooti. Monoloogiin immoo dhimma miira jecha gocha. Miira jecha gocha. Warreen kana sadan wal unachiisneetidha. Makeup, costume, sound, light, prop. Warreen kana shanan itti daballeeti gara waltajjiitti finnee guutuu taasisneetidha taphan. Kanaafiyyuu tariitii namoota kaanitti walaloo fakkaachuu danda'a. Walaloo gaafa dhaggeeffatan yeedaloo fi wal unata jechoota isaa haa eeggatan. Facial expressionii, gesturii, body, toneeshinii adda addaa, weebota adda addaa qaba taanaan, makeup, costume, soundii ittiin deeggarameera taanaan waan sun monoloogiidha. Hamma ulaagaa warreen ulaagaa saayinsiin isaa sun fedhu hin guutannetti garuu anaaf taayippii sana hin laadhuuf. Amma maaltu baratame yeroo baay'ee ijoolleen keenya walaloo walaleessanii asuma ganaa fuudhanii just facial expressionii overii ta'e exaggerate itti fayyadamaa walaloo irratti. Ani amma gama kootiin hin deeggaru. Nan yaala walaloo xiqqoo nan yaala garuu walaloo gaafan dhiyeessu yeedaleessu wal unata jechootaa filannoo jechootaa miiseejjii isaa ergaan dabarfachuu barbaadu maal yeroo baay'ee walaloon tokko kuusaa kitaaba tokkooti jedhama. Kuusaa kitaaba tokkooti kan inni jedhamee wayii sanaan salphifamee ibsamuuf filannoo jechootaa fi yaada irratti waan inni hundaa'uufidha. Kanaafiyyuu namoonni keenya amma asirraati fakkeenyaaf peejii gara jalqabaatti peejii 17ffaarraa amma soomati kaate atuun kaatuuf malee amma soomati diddiiggattee dhidhiittattee hurgufattee dhufte atuun dhuftuuf malee amma soomati dhagaa konkolaastee biyyuu quqquqqattee biqiltee mul'atte kafana tarsaastee namooma uffattee fuullee ijaajjite waan hin danda'amne soo kaatee taate addunyaa walaloo fi ammani monoloogii walaloo anatu gidduutti baafatu. Gara walalootti gaafan fidu tole osoo jettee osoo kaatee dhuftee waan meeqa agartaam waan meeqa taajjabdaam hundumaa xiinxaltee dhugaasaa hubattee deebitee boqottaam garuu situ tole hin jedhu. Just
ergaa koo daawwataa bira geessifachuudha kaayyoon koo yeedaleessuudha namni jechootan fayyadame tokko ishee seeceena dhaggeeffachaa hin deemne taanaan miis na jalaa godheera jechaadha yaada koo monoloogii keessatti garuu uffannaa isaa uffadheen jira eessan dhaabbadhee jira meekaappiin koo akkamii laayitiin koo akkamii kostyuumiin koo akkamii saawundiin koo akkamii warreen kana wal unachiiseenanii ergaan amma walalootiin si dubbise kana waltajjii irratti ta'ee ala inni suni in himta isa kana garuu taateetti dhuftee mul'ata. In agarsiista. Yaa isa kanadha sololookii fi monoloogii yeroo baay'ee internaalii fi eksternaaliidha. Thank you. Hedduu galatoomii sirriidha. Walaloon monoloogiidhaaf itti fayyadamuun hin danda'amu. Yaa sirriitti. Barreeffamni monoloogii garuu walaloo ta'uus danda'a ta'uus dhiisuu danda'a. Yaa ta'uu dhiisuu danda'a. Daawwattoonni keenyaas ogeeyyiin roga kanaanis waa hojjechaa jiran akka nuuf hubatanii maaliif yeroo hedduu wal maka nutis itti gaafatamummaan nu jira waan ta'eef asumaan dabarfanna waan ta'eef. So kuni barreeffamoota monoloogiiti. Monoloogiin immoo seera mataasaa danda'e qaba. Kan hoggaan fi jennu walaloon seeraan qabu miti. Namni tokko dhaabbatees taa'ee dhaleeffachuu danda'a miira isaa wajjin. Monoloogii hoggaan fi ta'u garuu akkuma irra haasofte uffannaa jira, dibannaa jira, itti fayyadama waltajjii jira, haala ittiin sochootu jira. Ammas deebi'i props isa jennu meeshaawwan ta'an san ittiin fayyadamu. You see? Ittiin fayyadamu hoggaan fi jireenya miti. Bar tiyaatiruma san keessaa segmentii tokko bar monoloogiin akkasiimi yeroo tokko kophaatti bahee qormaataafis jedhamee hin hojjetan malee isiin san jireenya jechuudha. Addunyaa tiyaatirii keessatti jireenya namichi san jiraachaa jira. Akkam jaama akkanii fi hoggaanii fi tiyaatira laaltanii jira. Akka nama foddaadhaan dhokatee jireenya namaa laaluu jiru tokkotti lakkaawwadhaadhaa jira. Sigalee kanaaf namichi sun maal fayyadama? Fakkaattiin achi umtee san. Atuun kaatu malee otoo kaatee dhuftee jettee natti mul'acha. Maal qabatee dhufa? Otoo kee maal fudhata? Otoo qabrii keessaa ta'e bee. Namni san akkam ta'a? Fulli isaa maal fakkaata? Ifni yeroo san itti fayyadamnu kana qaba. Guutamuudha qaba. Hoggaanii fi namni hojjetus kana ammummaan irraa hubachuudha qaban garaagarummaa jidduu jiru. Yeroo hedduu monoloogii fi sololoogii jennu kana wal fakkaachuu malan haala dheena isaanii haala ittiin dhiyaataniin. Sololoogii the most deepest miira gadi fagoo plus intrinsic fakkaattiin san if keessaa haasa'u. Ifii isaa wajjin takkaa'uu uumama isaa wajjin kaasa'u. Inumaa'uu hedduu aktiingiin qabu yookaan taatummaadhaan wanna akkanatti mul'isanii miti. Sagaleedhaan miiraan cabsachuudhaan baafachuudhaan akkasitti ibsama waan ta'eef akkanatti nu hubatan akka kilaasii seennee kutaa keessa seennee. Erga haasawuun keenya lollee namootattis immoo beekumsa haafii akka hin taanetti adda ba'uufii qaba. Monoloogii gaafa jennu namni tokko qofaasaa kan qaama biraatti yaada isaa ergaa isaa dabarfatudha. Sololoogii kan nuti jennu immoo even afaan oromoon isaa baay'ee natti tola. Qof dubbii of dubbii jedha. Ofiin ofitti dubbata. Internal type of conflict jalatti ramadama. Internal and external conflict. Waldhabdeenillee keessa ofiiti. Keessa ofii duukaa wal dhabda. Just kanati maafan akkas gochuun qabun ture. Ofii kee gaafattee ofii kee kanatti keessa keetti deebistu. Monoloogii gaafa ta'u garuu aawutiidha. Daawwataa kee fudha carraa laatta. Inni ibsitaaf taphattee kaatee yaada kee guutuu si duukaa hirmaatu si duukaa sokku. Sololoogii gaafa ta'u garuu carraa yaada kee dhaggeeffatanii si duukaa turuu isaanii dhiphaadha. Kanaafidha internaalii fi eksternaalii ta'u lamaan isaanii. Hariiroo garuu qabu. Hariiroon isaanii maalla? Lamaanuu moonoodha. Dudduuba qola kitaaba kanarratti suuraan kan kee keessaan kan mul'atu akkuma jirutti ta'ee tiyaatira suuraa faajiin tiyaatiriin ittiin beekamu ni mul'ata. Gubbaarraan
abbaa teyaatirii jedhamuudhaan kan beekamu suuraan isaas ni jira. Teesbiis jedha waloo biyya Giriik duriiti yoon gabaabsee fi ta'aa jalqabaati seenaa teyaatirii addunyaa irratti dubartiidhaan immoo Margaaret arginaa jechuudha hoteeloo keessatti. Hangaafiin kiyya kanarratti kuni dhugaa waliigala addunyaarra jiru waa'ee seenaa teyaatiraa hoggaanuu fi haasofnu. Garuu maaliif filattee asirratti baasteedha kana gaafiin kiyya? Maaliif asirratti barreessuun barbaachise? Yookaan isaanii teesbiisii qabanii warri haanis immoo Margaaret qabanii akkasiin dubartii taatummaadhaan beekamtu ishee jalqabaa jechuudha. Teesbiisiin immoo ta'aa jalqabaati. Nama biyya Giriikiiti. Teesbiisa akkasii bira seenaan akkana nutti hima. Maaliif namoota biyya keenyaa fayyadamuu hin barbaanne? Maaliif kanneen akka taatota ajaa'ibaa nuti duraan hoggaanee fi ganaa ogummaa teyaatirii kanaas ta'e aartii kanaas ta'e gara miidiyaatti dhufeen dura qabeenu isaaniin maaliif asirratti maqaan dha'een? Egaa afaan Oromoodhaan nu barreessite. This is my question. Egaa saayinsii nuti amma asirratti keenyee saayinsii kana fayyadamaati waan kana hojjedhaa jennu kan keenya miti. Kan isaaniiti. Bu'uurri isaa. Isaantuu sheeppi nuu godhe. Sanarra darbee immoo as a world namoonni kun akkuma tiyyuu kaastee akka addunyaattiidha. Kitaabni kun anaaf daangaa hin qabu. Artiin international language'dha. Kanaafiyyuu barreeffama isaanii hiika maqaa isaanii afaan Oromoon hin kaa'eef bar suuraa isaanii qofa irra kaa'ee. Maaliif isin jee ani isin dhiisu. Kitaabni kun yaaxinni teyaatiraa saayinsiin ittiin dalaynu addunyaawaa ta'ullee nuti akti gochuu kan dandeenyu akkasiimi. Akka biyya keenyaatti akka Oromootti yoo akkas ta'e namni nuti fakkeenya godhannullee nama uummanni keenya beeku boru yaadachuu qabu. Akka beekumsa waliigalaatti who was the first actor yoo jaamee rakkoon qabu. Who was the first Oromo actor? Do you know this? Ni beekta. Kana qorachuu kan qabdu. Si galee miti? Ati amma nama akaadaamii abbaa lataa keessa dalagu fakkeenyaaf. Kan sirraa eegu abbaa lataa, Humneechaa Asaffaa, Abbabech Ajjamaa kanneen birootis hedduu jira. Qorattee osoo ni fi asirra keessa nama dubbisuufis nuufis dhaluudha. Na hubatteetta? Hammeenya hin qabu garuu osoo ta'e more preferable irraa filatamaadha. Akkuma sanitti jalas kan keesse akka yaadatti si kannaa jira baay'isawwee. Marsaatti aanutti bar jijjiiruu dandeessa homaatee miti. Ati bar kun yaada qaba fudhachuu qabda osoo hin taane yaada kiyyamu. Yaada keeti yaada kiyya. Yaada kee qofa miti. Namoonni naa kaasan illee jiru. Kanaaf dhaabbatteeti ifoo osuma haasofnu kuni kuusaa barxabeeti. Kana jechuun hojii uume kalaqa malee saayinsii miti. Kalaqni kan kee garuu maybe saayinsii sanirra hundaa'uu danda'a. Na hubatteetta? Osoo fi saayinsii tiyaatira akkuma jirutti nuuf keesse it's okay. Ka'umsi akkana seenaa barreessita. Seenaarraa haata waan ta'eef. Ammas wanni ati sirreeffachuu qabdu ilaalchi. By the way, nu dursanii waan barreessaniif wanni hedduun alaa dhufee baranna waan ta'eef malee osoo qorannee bira geenye wanni nu keessaa baratamuu danda'u hedduutu jira. Ati yoo akkas jette dhaloonni si hooda dhufu akkam ja'a? Maal ja'a? Alaama hariin maal akka ta'e beektaa? Yeroo ta'e wayii tiyaatira wayii tokko qopheesseen ture. Fuuldurarra jira tiyaatiroota lama barreesseeran karaan dur. Kuni kitaabaan dhanaaf jalqabadha malee tiyaatiraan lama qabu. Tariitii kennaa sanaan yookiin dandeettii sanaan indursinaan ta'a artii keessatti. Keessumaayyuu garri kuush waan akkasiif qaroomina wantoota artiitiin wal qabataniin akka inni dursu beekamaadha. Addunyaan iyyuu ragaadha.
Garuu shape gochuutiin nu dursu. Isa kana immoo haaluu hin dandeenyu. Ani amma teespisiin asirra kaa'uu koof hiika mataa kootii qabaayyuutidha. Tokko namni kitaaba kana perform godhu yookiin taphachuuf jiru aktara ta'a. Aktarri jalqabaa eenyu? Akka addunyaatti naasaa jiru. Aktarri jalqabaa teespis atuu kaasteet waan irratti walii falminu hin qabnu. Aktarasiin jalqabaa yookiin taatuun jalqabaa eenyu? Isheedha. Kanaafiyyuu namni seenaa qorachuuf yookiin duuba akka deebi'uuf kiillaachaa jira gama biraatiin. Isaan dhaadessuuf miti kan asirra kaa'ee jiru. Isaanitti garuu dhimma hin ba'amu. Teespis akkamiin dhufee namni amma kana deemee eenyummaa teespis asirraa hubatee yoo darbe homaa san fayyadu. Yaanni xiyyeessii galee baay'isawwan yaada kana fudhachuu fi dhiisuun mirga keeti bara. Garuu akka yaadaatti abbaan gaafa cabse ormi maal jaan ormi jajaamsaa jaanii miti. Ka'umsa godhachuun keenya bareedaa bara waan haalamu miti bara. Isaaniin sheep nu godhe nutis bara arra kaanee amma fakkeenyaaf Yoodaar Lool barreessituu kitaabilee lamaa jechuudha ogeettii tiyaatiraadha. Isheen amma tiyaatirii baratte hoggaan barattu akkuma keenyatti kan alaa dhufee kanarraa barattee miti. Garuu maal goote kitaaba nuuf dhaleessite. Just like that atis teespisi miti akka biyya keenyatti eenyu akka Oromootti eenyu jettee yoo wal jala ooftee contribution kan kee yookaan gumaachi kan kee sandaran ta'a bareeda ta'a achumaan wal yaadachiisaa deemtaa jechuumaafi. Yeroo keenyaan gumnu kanarraa fudhachuu dhabuun mirga keenya jira. Akka yaadaatti nan fudhadhaa garuu namni kitaaba kana amma fakkeenyaaf alaaqola isaa argu kitaabni kun just viewunsaa miiseejiinsaa limiteeshinii akka inni hin qabnee fi intarnaashinaali akka ta'uuf immoo in case wanta irratti hojjetachuu barbaadee fi hojjedheedha. Sababii mataa kootii ani ittiin ibsi. Akka yaadatti garuu yaadatti kaaste nan fudhadhaa. Maybe gaafii kiyya kan maayyiiti kun. Aturraa haasofitee jirta. Dudduubarra goote. Sila I think maaliif goote jechumaan naa waliin natti fakkaata. Yaa kuni yeroo baay'ee namoota baay'eetti just piikcharii adda addaatti fakkaachuu danda'a. Anaaf si biratti garuu hiika guddaa qaba. Fuula feesbuukii irratti yeroo darbe poost godheen ture waa'ee hiika kana maaksii tiyaatiraati kun. Maaksii tiyaatiraa tiraajedii fi koomeedii bakka bu'udha. Jiruuf jireenyi dhala namaa tiraajedii yookiin koomeedii kana lamaan gidduudha irratti xiyyeeffata. Kanaafiyyuu already peejii jalqabaarra keewwachuu yaadeera. Beezisaa peejii jalqabaarra kaa'eera waan ta'eef asitti dhiphisee bakka qabsiisne. Hedduu takka galatoomii ulfaadhuun siinjaa akka yaada maayyitti waliin siif kaasu tokko marraatti aanu hoggaan fi gulaalamu ammallee gulaalameera. Ogeeyyiin hedduun akka dubbisanii yaadallee siif kana argeetiin jira as keessatti. Iddoo tokko irratti hanqinoota qubee mul'atan fuulduraaf jechuudha marsaatti aanutti. Hanqinoonni kun tarii asirratti faallama hiikaa hin finne hin faalleessine jechuumaa fi garuu sirrachuudha qaban marsaatti aanutti. Kan biraa tiraajedii koomeediin jedhamu. Tragic comedy jedhama. Tragic comedy. Yaa an even an erga maxxansiisee argeera isaa. Waan akkana eeggachuudha qabna beektaa. Ta'u keessattuu waan akkana keessatti tragic comedy. Waan akkana eeggachuudha qabna jechoota akkasitti fayyadama keenya irratti akka waliigalatti galatoomiin siinjaa qalamni keenya gu'inii kan biraallee nuuf gumaachi bakka naannaan qisee immoo carraan kunuuti irra kaa'eef waan jettuu qabatte. Hayyee kanarratti illee waan hin jedhuun qabu akkuma tiyyuu kaaste kitaabni kun kitaaba afaan Oromoo jalqabaati. Kitaaba qof dubbii afaan Oromootiin barreeffame isa jalqabaati. Yaa kitaaba qof dubbii kuusaa barxabee afaan Oromootiin barreeffame isa jalqabaati. Kanaaf dhugaadha dogoggoroota hedduu akka inni qabaatu ani iyyuutti namana. Sababiin isaas wanta wabeeffadhe irraa barreesse hin jiru. Hamma beekumsa koo fi hamma naaf gale tokko immoo ogeessota na duuba jiraniif yoo if tariitii wal gargaarree waan ta'e fooyyessinaa yaadeedudha. Kanaafiyyuu isa kanarratti hundaa'ee namnis akka sagantaa koo irratti ibsa laadheen ture. Kitaaba jalqabaa waan ta'eef eebba isaarratti dogoggoroota akka inni heddummaatu nan amana. Dogoggoroota qaba jechuun garuu sirrii miti jechuu miti. Isa kanas immoo daawwataan koo kanaa beekuun barbaada. Dogoggoroo osoo hin taane hanqina jenna akkasii mire.
hanqina. Hanqinoota ni qabaata. Hanqinoota sana duukaa dubbisaa kusaa qof dubbiitii iskiriiptiidha already irraa barattu irraa fayyadamtu jedhee nan amana. Yaada kitaaba kanaan wal qabatu garuu bifa saayinsawaa ta'een qeeqa kamiyyuu yaada kamiyyuu fudhachuudhaaf qophiidha. Hayyee. Waan tokko irraa fadhee ta'a. Hafteeni hin danda'u jedhamanii namoota waltajjiirratti kufan keessaa tokko ture yeroo tokkotti. Osoo kanarraa haasofteen fedha beektaa. Dorgommii ta'e irratti yeroo tokko bakka dorgomtoota hin danda'an jedhaman keessatti tokko turte ati. Isa dura garuu dorgomtoota hamma dhumaatti deemanii badhaasa kana nyaatu jedhaman immoo jedhameera. Marsaa jalqabaatti even simatu natti akka carraa suturte abbaan murtii. Gannaa afur ta'eera natti. Naman hamma dhumaatti abdadhuu fi eegu sidha naan jette. Marsaa lammaffaatti gaafan dhufu hin ta'u naan jette. Kanaafiyyuu al takka hin quunnama. Garuu an hedduu na aarsite even carraan sadaffaan akka laatamuuf jedhee mormaan ture. Namni ogeeyyiin na waliin turan hundi isaaniitu baay'ee rifatanii. Faayinaali feel gootee miti ni kufte natti fakkaata. Guyyaan sun anaaf ammayyuu gaaffiidha jireenya koo keessatti. Just wanti ta'e wayii si biraati sirriidha garuu namoota kaan biratti sirrii miti jechuudha jechuudha. Even amma gaafa sana koomantiin naa laatamee sagaleen kee tootaali hin jirudha. Ani even iyyaa akka hin jirutti baay'ee iyyaa akka hin jirutti fiil godha. Mucaan saawundi irra hojjetu cheekii godhee sagaleen koo akka hin jirre hima. Ani marsaa lammaffaa irratti hin kufe. Just marsaa lammaffaa irratti carraan naa laatamee noo hin jedhamne. Garuu iskiriiptii marsaa shaniif ta'u qopheeffadheera. Konfiidensiin koo amma sanaatti ture. Shuriidha marsaa waan akkasii salphisee darbee akka maaliifin kaasee beeka daawwattoonni keenyaa waa hedduu sirraa baratan jee waa hin amanuu fi maybe kallattii kamiinuu kufuu dandeenya. Kufuu jechuun garuu forever kufuudhaan miti. Kufuu jechuun mucaa. Yeroo sanaaf gufanne malee kufanii hafuu yookaan gufatanii hafuutu bakka sanatti waan barbaadan sanirraa nama hambisa malee guyyaan itti aanu inumaa'u Dr. Steven Covey maal jaabeeta dhimma kanarratti. Kufaatiin kee har'aa bu'uura milkaa'ina keetii boruutii jedha. Si galee miti? Kanaafuu kana sirraa baratanii galatoomii kuftee kufuudhaan miti hin hafne kanaan nu geessee jirta ulfaadhaan siin ja'a. Hayyikaa kabajamtoota daawwattoota maashoo sagantaa kun maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Bakka jirtan maratti teessanii daawwachaa waan turtaniif dhugaa dubbachuuf galata guddaadhaan nurraa qabdanii ulfaadhaan isiniin ja'a. Turtii taasisaa turreen obboleessa kiyya kitaaba isaa qooxii jedhu moggaafame kuusaa barxabee afaan oromootiin qophaa'e isa jalqabaa sababeeffachuudhaan as istuudiyoo maatti walagarree haftee baqqalaa waliin taane hanga dandeenyu sa'aatii qabnu keessaa fudhannee irra haasofnee waa'ee kitaaba isaanii irra haasofnee waa'ee saayinsii taatiris hanguma rabbi nu dandeessee hanguma beenu san isiniif qonnee jirra warra buufattanii jirtan jeeti immoo abdii guddaadhaan qaba hamma maayii sagantaa keenyatti waan turtaniif galatooma YouTube Maya TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isinin jaa yaada qabdan kamiyyuuf immoo MS dursoodhaan 8331 nu bira gaan isinin jaa amma torbaanitti torbaan gaarii ulfaadhaan isinin jaa.